Abiraam bilbila naa kaasuu didee sababa Daaniitiin jetti Ermeellaan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jechaa subscribe like lammiiwwan qimamoochee maaloo adaraa rabbii siniin jechuun jaaladha. Maali calluma ittanii ilaaltanii bira dabartu dhugaa dubbachuudhaafi siniin jedha. Haa ta'u malee egaa Abiraamii fi Ermeellaanii walitti bu'aniitoo jiru jechuudha sababa Daaniitiidhaanii. haa ta'u malee guyyoota muraasaaf calliftee obsuu dadhabnaan egaa Ermeellaan har'a dhuftee jirti. Eenyu wajjin dhufte jettan Abeel wajjiniin jechuudha. Naaf hin galle innis immoo in sobaa anis afaana walitti dhufeenya hin qabu anaa fi Abiraamidhaan adda nu baasuuf yaaliin hin yaalamne hin jiru firoota afaana walii galaniiti kan isaan kana hojjechaatoo jiranii isatti himnaan innis na dhaga'uu didee bilbilayyuu na jalaa kaasaatoo hin jiruudha kanii ishiin jette jechuudha. Egaa kuni hin barbaachisu siniin diina baay'ee qabdu waan baay'eetu jira innis immoo hanga kanatti ta'uu hin barbaachisu dhagaa kanii Abeelillee jedhe jechuudha. Ermeellaa ani kallattilee garaagaraadhaan ishii qoree ishii ilaaleera daa'imasii qabdii jechaatoo jiru garuu wanta akkasii hin jiru ishiinillee waan baay'ee dhaga'an jira daa'ima qabdii gaa'ela qabdi turte gaa'ela hin hiitte kan naan jechaa haadha kan jiran jettee jechuudha. Isa kana namni nuti si amanuyyuu hin jiraatu osoo gaa'ela hin qabatiin hanga yoonaatti kabaja kee yookiin immoo durbummaa kee baattee teessee jechuun soba dhibbaan dhibbatti sobadha sin jechuun jaaladha. Sobadha sababni isaa atamma Ermeellaa reefu ragaa jettee reefu tasgabboofte malee yeroo dura dhuftu jechuudha wanta ta'aa turte hin beekne jechuudha. Amma garuu haalonni wanti baay'een jechuudha giraasi gabba'ee jiraasi dhibee qasqas jetteetoo jirta jechuudha gaa'ee. Haa ta'u malee yeroo kanatti Abiraamin dhufe jechuudha. Maaliif bilbilina jalaan kaastu maalaan si godhe hanga kana muluu jednaanii ani wantoonni amma jiranii giraana rakkisaniiru isa kanaafiyyuu qophaa kiyyaa tasgabbaa'uudha kan inni barbaade of dhaggeeffachuudha kanii inni jedheen jechuudha. Yeroo kanatti maalidha ani sitti himneedhaayi anaa fi si'i gargar baasuudhaafidha kan isaanii qopheeffataniitoo ka'anii ani mucayyuu qabda hanga jedhanittidha miti sitti maan jira wantoota jiru hundumayyuuti jennaanii baqqaanii homaa wantoonni isaanatti hin tolle waan baay'inaan jechaa jira waan ta'eef daaniini jennaanii inni oduu jaalataa gabaabaan kunii akkasumas immoo walumatti nu buusuuf walumarraa nu fageessuudhaafidha. Tokkummaa keenya hin jaalatanii isa kanaaf malee ani wanta jiru hundumayyuu sitti meetu jira ani siif gatii si baasaan jira jaalalan siif qabaa waan baay'ee si ta'eera jechoota sana hundumayyuu baadhee otoo isa faana walitti dhufeenya qabaadheera ta'ee maal hojiidhaanii ijaan ittiin si ilaaleen ani nama kamiyyuu ilaaluu hin barbaadu an si'inan jaaladhaa shabalaa kiyya jaalallee kiyya itteetoo jirti jechuudha. Innis immoo baqqaayii waan mana argirraayi kan ka'eedha malee waan biraa miti homaa tokkoyyuu na gootes miti naani namni akka kootii qonjoo akka kootii eessa argattaa akkasumas illee baqqaayii Abeelis immoo ishiidhaan akkamiitus hin barbaannu haala kam keessattis immoo kan si faana ta'e ishiidha ani si'idhaa fi ishii qoradheera. Homaa tokkoyyuu waan hin qabneef borullee akka simmiineef lafa hin taanetti akka hin kufneef iddoo hin taanerra akka hin buuneef kallattiileen danda'uudhaan bira ga'eera qoradhee deennaan obboleessa kiyya qaaliidha egaa isheenis kan jette jechuudha. Yeroo kana keessatti innis immoo mana kee akkamittiin beekuu danda'ee jedheen jechuudha. Abrahaamii yeroo sana kana wayii waan taate natti fakkaate mana ishiinan beekaa siin jedhee jennaanii to'annoodhuma tokko tokkodhaan namni yeroo hammaa mana namaa beekuun karaa salphaadhaan beekuu danda'a jennaan akkamittiin manicha tokko dhiyoodha kanatti galtee nu malee eenyutu beekaa moo anaa fi si keessaa
warra nu faana hoolantu dhaqeessatti himuu danda'e waan baay'ee natti agarsiisaa jira waan ta'eef jennaan ani isa faana dhugaadha walitti dhufeenya hin qabu waan mana isa faana eegaleeyyuu hin qabu isaanis hin beeku inni immoo bakka akkasumattidha wakabaadha nama walitti buusaadha kan isaan jedhan jechuudha gaa'ee eeshi bakka ምናምና jedhe jechuudha Abrahaamii Ruutaan egaa walitti deebina jettee guyyoota baay'ee jechuudha viidiyoo waraabdeetti sana arguu dhabdee osoo hin taane beekaadhumarraa shaffatte malee hin argiti wanta jiru jechuudha Hermeellaanii dhugaa dubbachuudhaaf ilaa maal jette jedha Hermeellaan lafatti hafuun waan hin oolle yaada Abrahaam har'aa keessaayyuu inni fa'ichuudha sababni isaa innaashin maal jettee innaashin si'iidhaan dhabuun barbaadu si faana jiraachuun barbaada gaa'ela dhaabbannee ijoollee godhannee akkasumas immoo eessaan baatee eessaa dhuftee osoo hin taane hubannaadhaan ogummaadhaan callisee kan inni si gaafachuu barbaade jettee jechuudha obboleettii kiyya hanga gaalatti dhaxxee galtu qofatti dhugaan siin jedhe dhiirri hanga haala ati jirtu duwwaatti si kabajasii dubartiinis akka gaafa ala jirtu gaafa gaalatti galte hin taatu isa dhugaa waan baay'ee walitti nama buusa waan baay'eetu wal nama lolchiisa jechuudha achi keessatti garuu wal danda'umsa isa jedhamudha malee jechuudha ati Ruutaa caalaa amala qabda yookiin immoo dhugaa dubbachuudhaaf hanga Ruutaa dandeetti qabdadhee yaaduun Ruutaan okkoo yeroo tokko maaliif waan baay'een dhiisne jechuudha malee okkoo Ruutaa jechuun okkoo bismaam ani beeku ba'aashin baatte jechuudha ji'a 9 mulume jechuudha osoo deemtu lafa dargaggeessi waame hundi dhattee osoo dhaabbattu teessellee miti kanaa sawaatoo turte jechuudha dubartoonni baay'een duddanna dhukkuba maal jedhu jechuudha ishii bira garuu kun hin jiru inni isa karaa jabbummaa isa karaa gootummaa hin beeku jechuudha Abrahaamis jedheera mitiiree sagaleen isaa baay'ee tiktook irra deemaa ture ani fi Ruutaan yoomiyyuu gargar hin baanu du'arraatiin kan hafe jedheera jechuudha. Har'allee ashoofaadha kan inni si faana haasa'u. Innaashiin sin jaaladhame maalii kiyyame biyya biraa deemnaa abeellee biyya biraa deemaa iddoo namni sin hin argine bakka iddoo namatti hin himne jechaanii ture jechuudha. Isheenis akkasuma jechaanii turte jechuudha. Biyya biraa yoo deeman waan uumama haaraa wayii qabaata isaatti fakkaata jechuudha. Ayoo hordoftoonni kiyyana yaadu jedheen jechuudha. Bakka isaa hin himu viidiyoodhuma waraabnaadha kanii isaan jedhan jechuudha. Lafa sin jirtan jechuudha. Otoo boolla qotattanii boolla keessa gadi galtanii biyyoo sanatti dacha'ee Ruutaan bakka sin jirtanii dhugaa dubbachuuf irra ga'uu dhiistennee yaannu jechuudha. Egaa akkasidha. Maaltu yeroo darbee suwaa akka deemtu maaltu odeesseen wanti hundumtiyyuu idiitidha jetteen. Hidiitidha. Ani si'inna namanaa si'innan jaaladha. Yeroo darbeeyyuu hati jaalala jechuun walamanuu jechuudha naan jetteetta waan ta'eef isa tonnee koo keessa jiraatti. Abrahaam jechuudha dhugaalee akkasumatti nannaan ta'e ilaalu jechuudha. Dubartiin hubattuudha jettee miti anis hubattuudha kaayirmuu anis ishii tokkodha jechuudha. Waan hiiteetumtu natti fakkaata Abrahaam. Abrahaam amma waan kan ishiin taane waan kan namaa ta'ee jiruu fi soosobdee ofitti fudhachuudhaaf kan ishiin dhama'aatu jirtu jechuudha. Gaafuma meetoo Abrahaam eeddame gaa'ela isaa hiikemee dhuftee sirraa bareeda. Otoo inni gaa'ela keessa jiru dhuftee sin jaaladha jette. Innaa sinii fa'a ta'umee maalumaafuu egaayii booda abeel biraa deemee waan baay'ee dabarsanii jiru jechuudha.